سنودي هذا جولة سنوديس جولة أيه كيف جالبسا أتشبودا dhaggeeffadhu ijoollee namni qubaantu keessa bakka ji no is laal feetan qubaantu qubaan viidiyoo tana siin dhageessisa obboleessa kiyya laa Hamzaa kiyya viidiyoos bayitii viidiyoo tana naa dhaggeeffadhu ture. viidiyoo harkeetiin jira harkeetiin jiraanis Hamza namni viidiyoo san laale viidiyoo san dhuga fakkaatti moo kijiba fakkaatti isuma tan atummaa nutti naa baas. dhuga fakkaatti akkaataa qabdi waan irra waraabamtee jira dhaggeeffadhu narraa baas jiru dubbii. Dhagee deemiiti ijoollee qofa naaf iti Hamza sanboota hojjettee hojii haasoo hinaa. Ijoollee ni jirti moo ijoollee afaan keessa namni dubbiftaa ijoolleedhaan. Laal Hamzaan sodaatinaadha. Hamzaan sodaatinaa anan biroo fetan lookashina bakka jiru isin difin argaa. Hamzaan isin dheemoo yookaan qamar isin dheemoo isin dir amma bar munir. Waan biraadhiis waan ragaa naaf beeka ijoollee bakkaan irraa laaluun beeka waan irraa godhuun beeka deem ijoollee bira dhaqi viidiyoo qofa naa banadhu naaf ijoollee walii kan. Ijoolleen lama dhaggeeffadhu. Ijoolleen bara fi jirtu barama dubbii wayita har'aati ijoolleen abbaan lama yaate obboleeyyan bira dheeyite. Okay lama yaate obboleeyyan bira dheeyite lama hoo. Lama yaate lama deemtee jirti ijoolleen abbaan lama yaate abbaa takkaa. Meeqaa isin bira ta'a? Takkitti inni jirti nagaa qabdi fayyaa qabdi kunoo. Ammaan si dubbisiisa mucaa hojii jiru ammaa. Takkitti san bira naannoo. maqaan eenyu jaalibsaa takkitti maqaan eenyu laal amma kaas jiru kana qabeetiin jira beek laal kaa isaanitti erge takkitti maqaan eenyu as baasi viidiyoo nu oromiyaa jitu. Dhaggeeffadhaan ammaan tana ani dhaggeeffadhu sudaas hin qabu garuu dhalaa ijoolleen tana obboleeyyan kiyya viidiyoo waan irra waraabee jira eesumesi guyyaa viidiyoo waraabne eesumesi jawwaala keessa jira ijoollee beekaatti filimaaf isaan ijoollee tana gartee hawaalaadhaa maallaqa irraa kafallaa jaaniiti bishaanirraa ilaa waati dawaasan ilaa bakkaan jirurutaatti ijoollee tana finnee jechuusi filima ijoollee tana hoggaa dhuftu asirraa ilaa gandaatti silkii cufatan namni hundinuu warra silaa ijoollee maallaqa irraa kafalu hundi jechuudha ijoollee tana eesuma qabdi. Obboleessa qabdi ilma haboo qabdi hawaalaa jaalala ol ergan hoggoo ol ergan warri duraan maallaqa irraa kafalu deemu hundi silkii cufatan guyyaan nan silaa nuti viidiyoo viintoora nanneeynee gartee beekaa viintoora nanneeyneeti si galtee jalatti ergine abbaan ijoollee maal nuun jee irraa hin kafallu qalii viidiyoo qalamsan nat ergii nat ergaaraa jee deebi'ee eessumni viidiyoo isa waraabnee beekaa eessuma jalatti ergine erginaan ijoolleen maan suuyyana keessa jirtu maal jetteen gandaan. Beekaa filimaa viintoora naqanii kana walitti jiranii maallaqa irraan kaayinaadha jeniin. Isin hundinuu gartee dalagaa dallaalummaa ni beeytanii noolii arabaa kaash godheetiin akkana kiisha kiyyaaf gartee qamar baasee irraa kafallee maallaqa isa yoo dhabaayetan ni dhabna. Amma har'a sababa viidiyoo tanaatiin maallaqa duraan irraa kafalu jiran gartee maallaqni san bahe irraa kafalame ijoollee fudhatanii jiran. Khalaas. Hamzaa isin dalagataaf tatteessan. Ayyaa haddiir dubbadhu. Hamza, assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Nagaa. Nagaa alhamdulillah. Viidiyoo bayi isin yoo qulqulleessuu barbaadde viidiyoo bayi Hamza. Jaalibsaa koy. Maali subbaa maaliitiin qaba garteen kijiba Hamza mee viidiyoos bayi. Hamza akkaan jee dhagee. Hamza atiif qulqulleessuu barbaaddaami. Viidiyoos bayi nu hojjaase nutis akkuma keetii beeyte obboleeyyan keetii viidiyoos bayi nu hojjaase. Khalaas rakkoota kan qabu waan maaliif isiniifin baa viidiyoolee rakkoota kan qabu khalaas gartee ifaa irra toldeebis ni baa. Taate waan siin juu dhagee Hamza viidiyoon tun taa ji'a meeqa duraati yookaan guyyaa meeqa duraati? Torbaan lama dura. Torbaan lama dura. Aya nuti amma ragaa minciyyoo si bira jirtuun barbaannu. Dhaab laal wanni ati beekuu qabdu. Ragaa minciyyoo amma si bira jirtu takkichaa ibsa irraan fudhatina. Yoo fedhan minciyyoo doorsisuu danda'an. Halas eeywa ana mana daqiiqa dhaabuu viidiyoo anu booda duraan haasofna dura viidiyoo beezi. Dhaabuu laal Hamza nuti ammaan ka barbaannu yoo dhugaadhaan waan kana if qulqulleessuu barbaaddanii waan kana lakki haka qabnaa waan kana akkanaaf goona ka jettan tahe lakkoofsa ijoollee lameen isin biraa deemtee lakkoofsa lameen nu biraa deemtee obboleeyyan bira dheeyite jettuu san. Lakkoofsa san ijoollee lameeni ni qabdanii takkaaka isaanii takkaaka ijoollee isaanii asirratti amma anaan rasiidetti naqatee kun biyya qatariin jira asirratti dawwala as kanni yookaan ibsaan ni jira ibsaan itti dawwala lakkoofsa ijoollee lameeni amma ijoollee sawwaa kan fuudhamte deemu jirti ammaa sitti kun osiifiin kana lakkoofsa isaaniitti ni dubbiftaa rakkoon qabu. Ijoollee tamtu mushaaraan deemu jira. Akkasumas immoo dhaggeeffadhu
Hamza, Yoo. ijoollee tamtu mushaaraan deemu jira. Ijoollee lamaan jechuun ijoollee lamaan amma gartee galgala kana. Mee obsinaa Khadir maa obsi Mee Khadir. koy mee koy Hamza, mee caalaa koy mucaa kiyya koy mee ibsaa qa. Ijoollee tamtu mushaaraan deemu jira boo Hamza. Ijoollee lama akka isaan bira deemu jirtu akka ijoollee akka obboleeyyan bira deemu jirtu sim. Dhaggeeffatu Khadir kita kenapa dong kita kuat kan bedah Khadir ki. Khadir sekarang rabasa. Ijoolleen amma Hamza bira deemu jirtu ni maqaan isaanii eenyuu fi eenyu reefu ammoo galanii jiran sinjee amma ammoo mushawararra jiran sinjee amma Eber mutanii ajjeesa waan ittiin deemu dhaggeeffatu. jira ber. Risaa kiyya mee naadii isa qa. Hubattee sin jira. Waan Akka mana takkaan haree sin jechuu waliin barbaada. gabbaana. Bara amma mucaan qabee tigiruu kanaatiitu maal jebeeta ijoolleen sibiraa deemte lamaan san maqaan isaanii eenyu jii Khadir irraa gaafadhu jiini yee bara Bari irraa maqaan isaanii waan beekuuf bari jechuudha. ittiin deemu jira. Mee bari ittiin deemu jira ber. Hamza, Hamza mee bana dhugaa jira. Gogoina nam tokko kon gaafadha. Gogoina mee nam tokko kon gaafadha. Ber ber furtaa ammoo afaan 99 nuufi deeber. Dhaaphaa Amma afaan lama dubbachaa jira ber. Eega itti deemu jira Mee ber. amma waa isinii immoo burqaanis ol galee maaltu barbaada? Khadir irradhiisame. Khadir irradhiisame. No burqaan darbina dhiisa. Burqaan darbina wal dhaggeeffadha. Wal darbina. Maaltu nama buusu jira sa? Wal buuftanii mi warri wal buuse lachuu wal natti hin deebina khalaas. Khadir itti fuufeen gara ndofu. Jarmo lachuutu natti wal hin dachaasina warra wal buuse. Hin Mee barbaadu. burqaa Khadir burqaa biska deebisu. atiitu gaafii gaafata naa obsi waan sir anka dhufu ankaas deebi'u Okay, Hamza. gaafadha hangaan hin deebi'u. Okay, atiitu gaafata. Namni tokko miyuuti irraan kaasin atii gaafata. Nuti dhiiga harmarraa yaa'u, dhiiga matarraa yaa'u fuutanii viidiyoo gad lakkistan viintoo hin jettan nuti sammuun keenya aanee dubbii munii irra dhufnaan namni miliyoonaan laala deemi ilaali za'aati Maaliif afurii ba'a? miti zaata keessatti. Muniir maa baa Dhaggeeffadhu. Aboo dubbiin diraamaadha. Diraamaatu dalagamaa jira. Obboleessa kiyya mucii horree fudhuftees viintoo no. Ijoolleen harma gubbarraayis dhiigaa yaa'a matarraayis dhiigaa yaa'a kana nuu fidanii nutti kannanii nama keenya bira anaa godhaaf yookaan kunoo jaal ibsaa godha fedhu Khadir humbannaa godha fedhu risaa godha. Nu harka nama nuti amannu bira harka seentee achirraa laayivii seentee fayyaa isaanii argaaggatana malee isaan badoo keessatti miti. Nama gaara keessaan jira Muniir keenya istaraa isin biratti ergamuu qabdi ammoo mucaa isaan kana erge waan hin ergaa qabuuf maqaa ijoolleetiif ganda isaanii waa hunda waan beekuuf mucaan takka naa gaafadhaachuu jira maaliif mucaan kun qabamee harka jira harka kiyya jira gadi lakkisuu hin deemu beek. akkas gadi lakkisin ammoo dhaggeeffadhaa jiran Mucaa laal. lakkisuu fi diraamaa kana hojjechaa jiran. Laal jiran laal dhaggeeffadhaa. Asirratti imma laal ogguun fi gaafatan amma nuti goolii mucaa kanatti yookaan isaan nu galcha yookaan nutti galcha amma nuti haqa barbaadu yaala. Tasgabbiidhaan waa gaafachuuf bareeda. Amma mucaan kun hanguma kana keessatti waa hedduu dhaase. Waan kana keessa nuti imma ka barbaannu inuu ijoollee maa akkas gootanii miti. Ijoollummaan tunuu lubbuun ni jirti moo hin jirtuudha barbaanna boo jaran alaa lubbuu ijoollee barbaadu jirrama nuti kanarratti haa xiyyeeffannu kanaas gabaabaa. Ijoolleen tuni lubbuun ni jirti maaliif jarri kun afaan meeqa haasawaa jiran afaan dhibba takka haasawaa jiran lakki amma torbaan lama eega obboleeyyan bira deeme jetti yookaan ammoo ammaan tana maali boo harakaanni kana kanaaf lubbuu obboleeyyan keenyaa barbaadu jirra shamarran afuriitu isin harka jira. Tan isin afurii oli ta'e isaan tumanii hidhanii wanti godhu jiru. Mushawararra jirti siin jaaree fuuntana amma immoo deebiitii Hamza torbaan lama dura galan jee amma naa dhufee qoy Hamza assalaamu alaikum. Haaya assalaamu alaikum ni dhageessaami. Aboo Hamza lubbuu shamarran keenyaa lubbuu namaa si harkatti isin harka jira. Maa buuftan sadii isaa ka? Yoo ajandaa barbaaddan na buusa yoo immoo dhugaa himatan naa hojii naasaa naa Aboo Hamza namni ajandaa barbaadu jiruuti na dhagee gurbaa ajandaa namni barbaadu jiru lubbuu obboleeyyan keenyaa barbaadu jiran. Mee alfee kana nuuf godhe kaa ibsaa kiyya rabbii. Gurgurtaa achi guddisime. Alfee hamuut godhe mee sagalee nuuf deebisaa jirti. Hamza
Yoo. Obboleessa kiyya na dhageessaami. Guddiseetiin jira netorkii isaati guddiseetiin jira. Aya. Ni dhagaa ni jira bar. Aya amma na dhageeffadhu. Lubbuu obboleeyya nuti malaal ijoollee maa akkas gootanii miti. Ijoollee maaliif tumtanii miti nuti ka barbaadu jiru. Ijoollummaan tun lubbuun ni jirti Oromoo guutuun ijoollee tana lubbuu ijoollee tanaa barbaadaa jirra. Kanaafuu obboleeyyan keenya kana eessa keessan bakka keessanii baasaa nu garsiisa. Kana barbaanna nuti. Yoo lakkina bira jirtu jette lakkoofsa ijoollee nama isiin yoo deemanii jiran jette lakkoofsa ijoolleen bira deemtee nu hubannu. Yoo ni lakki immoo achi jiran jette geessitee nu garsiisu. Kana barbaanna nuti. Lubbuu harkamteerraa haasa'an. Amma lubbuu barbaanna nuti. Amma akkatti si gala. Waatti dadha kadii waatti dadha. Illee dubbatiin xiqqishoo ifamaa hojii. Oromiyaa mee xiqqoo dhimmuut gara duraan. Laali atis bakka san wanni teessuu fi ijoollee tana seef gootee bakka isaan hin dandeenye irra gargaartee waan kee irraa harkachuudhaatis faayidaa ta'e harkattee ilmaan kee ammoo obboleeyyan kee ijoollee ta'e dabarsuufi. Namni gaara taa'us akka qawweedhaan uummanni hin saamne akka hin gudeenne akka ittiin taphatamne akka amma isin gootan kana isaan hin taaneefi gaara san taanii achi dabarsan isaanis akka amma isin gootan kana hin taaneef. Mirgi ati qabdu isaan dalagaa geessitee waan haqa keetii kanamni kaan itti aadaa godhatee bakka sanatti ittiin kafalamu ittiin fudhachuudha malee isaan sammiidhuu mirga ittiin qabdu. Hin dandeessu. Baramma burqaa amma bara kanaa oomii bara mee burqaa keenya akka gootu burqaa sibicha biran kalloo akka amma gabaabaatti amma bara ka barbaadu burqaa keenya laal. Amma kanaa miti amma gorsa boodeeti deebina. Amma kana osoo hin ta'in. Anis achitti deemu jira. Laal waa lama feena tokko miiciyyoo si bira jirtu feetu haa himachuu sodaattu feetuun sodaatin viidiyoodhaan nu garsiisi fuularraa waan beenu ni beeyna. Talamada ammoo ijoollee si biraa na biraa deemte jette ta'amma afaan lama dubbatte turte na biraa deemte ijoolleen obboleeyyan bira dhayxee jirti jette. Ammas mashwaarra jirti jette kana bilbiltee faa makiinarra kaa'u maltaa. Saniifuu fedhu mashwaarraa jiraattu fedhu obboleessi biraa jiraattu nama isii harkaa qabu ka amma bira jiru bilbila sii fidi haa ijoolleen tun bilbiltee fi dubbisanii waan kana eega dhageenyeen booda waan achirraa dhageenyeen si wajji haasoo hin obboleessi koo. Afaan Oromoo qulqullu. Hamzaa sii galeemma. Waalaikum salaam. Mee Khadiir kiyya carraa naa kan naanaa fi Hamzaa qofa walitti isaa mee gisee takka. Ayyee taate ammoo ibsaa guu gaafattu. Ijoolleen alatti isa hojii kana haasoo hin qofa gaafadhu. Ijoollee kan ufitu feena. Bas. Hamzaa kiyya. Oh. Hamza, me video na bay bro. Video na bay me. Me video. Jalibsa mucaan amma karaa hunda bilbilchiisuutti hin jira mucaa ilaa maal akka taate takka jalaan gubbaatti ibsiisuutti hin jira. Hamzaan keessatti isin shawwatu sin danda'u. Maqaa ijoolleedhaatis waa hundaas. Dhageeffadha kun laal an kana. Kajoolleen gartee maqaa kan dhuftes qamari. An garuu qamari wajjin bakka takka hin jira. Waan ijoollee gartee amma munir galgala kan liivii feesbuukaa banatee ijoolleen bakka 5 diramtee bakka 10 diramtee harma gubbaa dhiigaa jira akkas taatee jo. Boo gabbuus egaa viidiyoo gartee wanni suuraa gabbuusaa yoo haasaa barbaadan maal yoo wanni kabajaa kana akkana. Suuraa faddaa ammoo mucaan eegalu. Gabbuusi waan tasira gabbuusan ijoollee waa takka wanni maali boo kabajaa. Gana yoo isin dhugaan baafne gana warra keessan isin finna. Gana warra keessan isin finna. Amma viidiyoo qofaa wajjin haasoo hin rakkoon qabdu. Gana warra keessan isin finna. Dhagee. Joo feete mooqaas jiru bakkaan jiru siif hin argaan laakiin immoo haqa gartee yookaan kijiba ilmi namaa sirra gartee kaa'uu miti. Kijiba rabbiin sirra kaa ilmi namaa sirra kan dhoowwe kadhu. Aboo qamar faadaa kana godhee yangaayyoodha. Naafi qamar wajjin bakka takka jirra. Guyyaa ijoollee akka taatus biraan jira. Ijoollee maanta inni bakka 5 diramte bakka 10 diramte jutana. Rabbiin laa gartee nagaan uumaa jala galchin. Diintoo sooftiidhaan fuula akka mataa nanneenye sooftiin fuula akka mataa nanneenye jalatti argine ijoollee tana wanni kas gooneef warri duraan maallaqa irraa kafallaa ijoollee tana fida
لا الراقة فلا في داجني قرتي جولتنا والفدن هندي تكتي سدا بالبلا بلوك إنه يعني نما هو خاص جدني بالبلا خام بلوك ودني إنما دبوج جدن جتشو سبب سنتي سوني جولتنا جو سوني جولتنا حتاب جرامة حتاب جرا إسا أما قرتي أسكت في جدن جتشو يرو جولتنا قرتي فيلم سنة قرتي جولتنا راقة فلو جدي فيلم ما يرد له أمنا يعني سياسة قولي كذا ما Vinto, amma ijoollee san nu dhiyeessuu ni dandeessa amma waa'ee viintoo nuti ani viintoo fi kana isinii tiitetu viintoo kan lakkise. Obsi namni beena. boo dhiiga jiran bayaa Obsi. Ammoo na dhaggeeffadhu. ijoollee ni fida Na dhaggeeffadhu. Ani viidiyoo isinii tiitu viidiyoo feetu viintootti naqi feetu waan feetti godhi gallakkistaniimi. Anis dirqama namummaatti dhiigaa irraa yaa'u jira gadi ba'ee dirqamuun kiyya dirqama. Ammas qulqulleeffatin no maaliif qulqulleeffadha? Wakiin inni nama Amma qabe. dura fidi ijoollee eega fiddeen qulqulleeffadha. Dura ofii amma ijoollee. barra mee Muniir Hamza ijoollee tana bilbila isaanii nuu kan nuu dandeessu ati obboleessoo. Aha nama dhiiga irra Ijoollee yaa'u viintoo jeetiin Mee raayyooti. qoy mee Muniir eeganya qoy mee Muniir qoy maal jettee Hamza? ijoolleen bira deemu jirto ammas keessa teessee irra dawwaltee miti yoo maqaan isii akkanaa jaamto gartee si bira deemu jirtu si bira deemu jirtu hin jirtu ettara sobaan dhaga'u nee Tole. mata Itti si bira jirtu as nu baasi. Itti si bira jirtu as qoy qoy baasi. dhiisa kaasa Muniir eeganya qoy. Okay. Dhaabu. bitartiibaan haasa'an Hamza ijoolleen eessa deemu jirte riyaadi moo eessa? si bira deemu jirtu Mee mushaawara riyaadi irra keessanii? Ammoo liigaluu jira qoya. ijoolleen riyaadi deemu jirtu duraanu ijoolleen eegaa Aya. ijoolleen riyaadi deemu jirtu duraanu ijoolleen Tole. riyaadi deemu jirtu duraanu Tole ijoolleen torbaan lama dura si biraa deemte yoo ta'u. hin deemne torba viidiyoodha malee agartee waraabamtee torbaan lama dura malee ijoolleen as mana maqaa qabatana jirti namaaf qamar bira jirti ijoolleen qamar bira jirti Aya Ijoolleen amma qabama eega biraa deemanii jirti hangam malee. takka bar sumaarree fukkeette eega Galgala kana, kaaniyyuu galgala torbaan kana lama deemanii jiran jette. Baaboo Mani rabbi sodaadhu. viidiyoo Mooditera kanaan sirraa fuudhu. wanni torbaan lamaa viidiyoon eega waraabamte torbaan lama dura eeyyoota argamte eessuma ijoollee jalaa fi obboleeyyan ijoollee jala Aya ijoolleen amma eega baase deemte malee. hangam takka ijoolleen akkamii hangam galgala takka kana eega deemte har'a. galgala kana deemtee sinjee Aya galgala kana deemte. Aya ijoolleen san bilbilan qabduree namni karaa deemu kashaafaa xiqqaan qabu. Isaan keessaa isaan ijoolleen Waati waan sakraana kana waan irraa fuudhaa waan karaa irraa fuudhaa waan sakraana guddinne qaba ijoolleen guddan. Asboota nama tokkon tokko. ijoolleen amma karaa dhufte jawwaala qabdu kaawasa waaqaa deemuun jiraati nama ijoolleen amma Aya okay. Aya boo ibsa bilbila biraa harkaa qabdaa meeti. Hin qabee. Aya dafi ammaan tana bilbila irraa fuudhii irra dawwali. Akkanumatti taa'e Hamza irraa bilbila as kan dafi. ijoollee lamaan na biraa Hamza. deemte boru dhaquuf amma ijoollee bira boru dhaquuf Obsa. ijoollee lamaan Hamza. Hamza. Hamza na obsi xiqqoo. Pelees. immoo dhaggeeffata Leensaan jaartii qamarii. Muniir ijoolleen diramtee bakka shan diramtee harma gubba diramtee jeemi Tana qoy san Oromii aboo Hamza bar Tani. ijoolleen tun diramuu fi lubbuunuu jiraachuun maaliif beena nuti? Ijoolleen namni akkasitti hidhamee tumamu lubbuunuu jiraachuu maaliif beena nuti? Garree ijoollee san akka lubbuun jirtu tumamuu isaanii malee dura ijoollee haa agarru. Hay feenuuni duute ni ajjeeftanii jechuu dandeenya. Laali qamar wanni Hamza. Hay Hamza. ati ijoollee akkasitti waan irra gartu nuti filima isin dalaydan maaliif beena? Laal. Har yaa waa isin himuu mee laal miira keessaa baanu. Erga mucaan kun nuu dhufe dubbiin dhumatti beeka. Nama ijoolleetu meegar kanne dubbii cinu dhumte. Akkaataa itti filnuu fi akkaataa itti xumurruus nuutu beeka. Mucaan dhufe as jiraami. Nun goggeessu. Egalee namni as jira. Hin bahu. Si dhaggeeffatu jira obbo Xiqqoo. As deebi Hamza. Hamza. Awwarra dawwaluuf jiranii bar. Mee ibsa obbuun ni dhufe bilbila ijoollee sanii irraa fuudhi firiis. Irraa fuudhi dawwaliif. Okay. bilbila lamaan qabu bilbila lamaan qabu bilbila ijoolleen lamaan bira dheeyite galgala kana ijoollee lamaan bira dheeyite amma ijoollee lamaan san na biraa deemteme Hamza. Hamza. ijoollee lamaan na biraa deemte jirtime nu biraa deemte rasii deemte sa Hamza obsi. Obsi. Hamza obsi.
Ijoolleen san maqaan si eenyu fe'e? Gurra dubbina raafate yoo. Ijoollee lamaan deemte san ni dubbifta Maqaa dhageeffatu. gaafatun. Ijoolleen nu bira jiraate. Maqaa ijoollee gaafatu. Hin sodaattu bakka biraa jirti. Akkam isin godhan ni diramtanii ni tumamtanii jettanii dubbiftanii ijoollee afaan isiirraa uummata dhageessiftan. Amma jechuun ammaa beekadho. Akkasi. Okay, Aya. akkuma isin- Dhagaye. Ati Facebook eenyu? Hamza Ati Facebook maqaan qabdaa? ijoolleedha eenyu maqaan? Miqiyyoo maqaan eenyu? Miti yoo takka maqaan isii duree takka Mucaa kun maqaan waan ta'eetiin jiru laa gartaa jaalibsa laa. Ka maqaa ijoollee beeku ijoollee si beeka. Kunoo laal. Kattiisatti ergee jechuudha as gamarraatti ergee jechuudha ni beekaa jechuudha si galee. Kana. Wal Dhugaa beektanii yoo? gurbaatti maqaa. Isaan beeku. Risaa maqaa isaanii Amma gaafadhu. ijoollee kan amma dhageeffadhu moo Ah. ijoollee dubbiftaniiti Hamzaan si tumee jettanii gaafatan tana bira jire tana bira jirtu ni sodaatti jettan tana bira baatee ala jirtu gaafattaniiti mooduu makana keessaa bahee achi baheen gartee nagaan dalagaa taa'ee deemaatee gara dalagadhaan. Taanuma si bira jiru san bira nu dura deemi. Sanii wajjin haasofnee taanit dabarra. Taanuma si bira jirtu san bira nu dhaqi sanirraa baanee taanit dabarra. Ta si bira jirtu bira nu dhaqi deemi. Akkanumatti taa'e. Ayyee. Jara na dhaggeeffadhaa wanni akkana jeeniif. Ijoolleen hundi isa bira jirti. Noonoo hidhiisa. Ijoolleen hundi isa bira Lama jirti. deemte. Maal loon jette Ijoolleen lama deemte ijoolleen lama deemte jaanin kijibu kijibanii mana badan ijoolleen lama galgala kana baatee Akkoo bakka qabdu jirtu bira kijibini ba. Kara deemaa Rakkoon qabdu nu bira nu dhaqi deemi. Rakkoon qabdu karaa deemaa jirtiimi. boru zaayisin ijoollee bira buute obboleeyyan biratti boru zaayisin obboleeyyan bira gabbuute akkamatti ol bee obboleetti si bira si dubbisiisa obboleessi bira si dubbisiisa ijoollee lamaan kun. Asirratti koo ibsa asirratti waa dabala ibsa. Ijoollee shamarree lama yoo ta'e gurbaa dhiiraatii fi shamara tokko bira hafe. Gurbaas baasa. As baasi gurbaas. Okay, aduuf amma tanumaa baaf tanumarraa dubbii baafna. No lachuu haa bahan lakkoon qabu gurbaanis haa bahu. Maal jettee Munir Ijoollee lama bira hafe jechuudha. mucaan maqaa takka takka beekaa bar ijoollee isa bira jirtu hunda afranuu maqaa takka takka rakkoon beekaa. qabu sanatti dhiisaa ijoollee maqaa isaanii ta'anii beekaatiin callisee tanaas taanis ganda isaanii hunda harkaa hin qaba beekaatiin callisee rakkoon Amma qabu muutuu naa ijoollee qabadha sanis bira baas. dhaqee. Muutuu naa qabadha. Tekkoo muutuu naa qora amma. Bira dhaqee jira. Ahora la yoon. Pero señor, hot. Me mi jonta sisa. Hot as lawan kota na bra. Kijibo rin media ala be kijibo dali kana belle sa bro. Isi diisi kijiba miidiyaa cuma diisi migi Hot. Hot si akan do. La hota numa wan mas inga watan tertiba lal. Oso nan sudan ne. Wata kan sudan ne. Wan jiru qofa himtanif isanif. Akan nuti sendiri kan nuti video seran ne qofa dabab tanis bas. Tanah bakashan tidak dia tanah rame. Lah meti jo gurbam bakashan diramte mata kana bakashan diramte sang karte. Kalau tanah lah. Diisi. Laal itti naa diisi. Itti naa kan jawwaala. Mucayyoon tana yaa. Mucayyoon tana. Mucayyoon tana. Obboleetti kan keenyu. Asaantu sirriitti irra qabi jawwaala bakka ifaan achi deemi bakka sirriitti itti qabi gurbaa wanni. Okay. Asaanti siin jaanii. Ijoollee isaati. Ijoollee baroodaati. Buat mucah sudah ada media bola ada di. Lah kau gafi kau dia besi. Kootu fi mucaadhaanis. Kau tu besi rakong ka buka. Aje bo mucah video bo zada gaya akhir khalas. Aje Aja bisa ka video kalau call. gasa. Yalla aje tu bisa kan tu jaga. Video mal berbadan nara. Aboo maal irraa barbaadanii? Ay waan jechuun maal kan isin ta'uu barbaadan? Gaafii na gaafachuu barbaadanii jechuun jiraata akkasii miti mee obsaaf mee gubbaan dorsisa keessa jiraate obsaaf. Eenyu ati? Mucah kau tu bisa wajib nasa. Aboo dhagaye Hamza nuti kajane ijoollee shamarranii eessa keessee dhaame dhaabu maaliif bilbila nama bira kennite Ijoollee obboleeyyantu maallaqa irraa fudhatee karaa deemu jirti.
Borosaati san obboleetti biratti obboleessi No, biratti no, no, no. gabbuun. Musliyoon uu deemisi bishaan. Boo konola. Hin sodaatini. Fuula kan qaqqaba adda ba'a. Oromiyaa Hamza. 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 Hamza dhagaye. Miyyuu matana qofa nu as baasi miyyuu ammatu bifne tana asaantii ta'etu tana taan wajjin haasoo isii qofa nu as kan ni dhiisi mucaa haa ta'u mucaani. Akan. Asbas mucono. Miyyoo malee mucaa dhiisi. Yaa. Ol shabaqa kana bada deegoon. Wallahi yaa ibsaa keenya. Ani akkanarra wallahi wabillahi silaa lakkoo isa imoo gartee warra fira miciyyoodhaa san nutti kannee isaan san dubbifne rooyya. Miyyoo isii bira jirtu sana dhiisee. Wallahi Madara dhage kadiruun banna. Laal ijoollee karaa deemtu bilbila irraa nuufuu tan taakka jaa. Ammas dubbisiisa amma. Hamza. Amma naasi dubbisiisa maal taate naasi dubbisiisa kalaas maali? Suuraan ti deemna. Obsi Hamza na wajjin tasgabaa yaase Hamza. Miira keessaa bahi. Viidiyoo kanatti tasgabbii si wajjin haasoo jira tasgabbii na wajjin yaase. Ayyee hora wajjinaata hin sodaatu waa takka illee namni waa takka godhan jiru. Namni waa takka godhan jiru fi maallaqa sadaa wajjinaata wajjin waan jirtiin. Naasi godhe mamoota kan godhe. Awo Asaanti. ayyee gaafadhu meetti waan feete garuu ayyee gaafadhu meetti waan feete. Asaanti. Akkami namni ulee Laayitii isin tume nuuf san mul'isa. isa kana. Ha uleen isin tume san isa kana. Kanaa miti san. Kami ha uleen isin tume san. Kan. San kanaa miti. Eessa jira ha uleen isin tume eenyu maqaan isaa? Kamar. Qamartu isin tume. Amma bakki isin dhukkubdu ni jirti ulee tumamte sanirraa. Lakki hin jirtu. Ulee sanirraa akkami sila uleen haalaan isin tume mucaan. Lafa tume malee nun tumne lakki. Haqai migaalaal asaanti. Lafa tume laala akkuma kuduraamti sanitti tume kanaa miti qamara kuma sanitti. Haqa rabbiin sodaatiin yoo waan kun as booda waan takka si godhuu hin danda'u. Isin awwaalamee usin finne. As booda Sodaatu waa takka illee. Hamzaan waan takka si godhuu hin danda'u. Natume jedhi Hamzaan sa'aatii kanatti amma biraa si fuudhanii waan sirraa qabu haa himatu asumarratti si tumee jiraannaan natume jedhi. Nantumne zara natume. Asirraa kafalla maallaqa isaa. Sa'aatii kana waan irraa qabdu si kannanii isaa kafalanii achi si fuudhan. Waan takka miidiyaa kanarraa si banaaman makiinaan hanga dhufnee si fuudhutti.